keessummaa addaa tokko isiniif qabannee dhiyaanneerraa keessummaan keenya har'aa obbo Taayyee Danda'aa Araddooti. Obbo Taayyeen akkuma hundi keessanuu beektanii umurii ijoollummaatii kaasee nama qabsoo Oromoo keessatti yeroo baay'ee turedha. Achiis immoo darbee rimiddii erga jijjiirammii mootummaa Addawaawii iddoodhaa ka'ee mootummaa kan biraan bakka qabate rimiddii aangoo tokko irratti hojjetaa ture. Isanni qabsoo Oromoo keessatti taasisaa ture booddee adadaa waan itti dhufnuuf hojii isaa gamanumaan lafanni irra ramadamee hojjetaa ture waan tokko isin yaadachiisa. Onkoloolessa 2017 hanga adoolessa 2018tti biiroo haqaa Oromiyaa irratti dubbi himaa ta'ee tajaajileera. Adoolessa 2018 hanga fulbaana 2018tti ammas dubbi himaa abbaa alangaa federaalaa ta'ee tajaajileera. Onkoloolessa 2018 hamma fulbaana 2021tti immoo waajjira ODP paartii isa booddee biltsiginnaa ta'ee yookaan immoo PP ta'ee dubbi himaa ta'ee tajaajileera. Achirrattis onkoloolessa 2021 irraa kaasee hanga muddee 2023tti immoo ministeer deetaa ministeera nagaa damee dhimma ijaarsa biyyaa fi waliigaltee biyyaalessaarraa tajaajilaa tureera. Hamma aangoo sana waldhabdeedhaan gadhiisee hidhamee mana hidhaa seenuutti jireenya obbo Taayyee isa kaan booddee gaaffiif deebiidhaan waan uwwisa kenninuu fi hammanumaan yoon Taayyee beeksise hin ga'a jedhee tan yaada. Taayyee baga nagaadhaan gara Horn Conversation dhufte. Ayyee isinis baga nagaan nu eegdanii naaf feeruu keessaniif illee galatooma. Baay'ee gaarii galatoomi Taayyee. Mee akkuma seensaaf ta'uu fi ati gaa biyya jirta biyyuma sanatti waan baay'ee dabarsite biyyi maal keessa jirti? Mee akkamittiin jira biyyi Taayyee dimshaashumatti? Waliigalaan olaalamu amma wanni biyyi keenya keessa jiru bara kamiyyuu caalaa bara hamaadha jedhamee ilaalamuu danda'a. Nageenyi hin jiru qarqaraa qarqaraatitti namni karaa deemuun butamaa bahanii galuun yaaddoodha. Baay'ee rakkoodha nagaa wal qabateeti. Diinagdeenis akka namuu beeku dugdaa citee lafarra foqoquu jira. Namni baay'een hojii hin qabu. Ka hojii qabus wanni inni argatu nyaatee buluuf isan gahu. So rakkoon nageenyaa kanatti dabalatee diinagdeen baay'ee akka malee hammaatee jira ka jedhu. Hundaa ol ammoo wanni amma hannaan wal qabatu kun gaafa Addawaawii sanuu hanni jiraa wanni sun rakkoodha jedhamee qabsoon godhame. Amma wanni sun dachaa 5 dachaa 6 ol dabalee hanna wanni jedhan kuni waan seeraan tumamee akka raawwatamu gubbaadhaa qajeelfamni kennamee fakkaata jechuudha. Bakki hanni hin jirre hin jiru hin dhokfamu hin hatama. So dimokiraasiin bulchiinsi haqi gaafa Addawaawii san caala duubatti mucucaatee rakkoo keessa jira biyyi kuni. Waliigalatti roorroonis gadadoonis kaleessa caalaa hammaateeti jechuudha ka jiru har'a. Baay'ee gaarii akkuma seensaaf nuuf ta'uu fi gadi fageenya isaa booddee si gaafachuun koon of waan tokko fakkeenya fudhadhee. Mee gara adeemsa siyaasaa kan keetiitti deebina kan dhuunfaa keetiitti. Siyaasa ijaaramaatti yoom seente ati Taayyee? Paartii poolitiksii jechuudha. Paartii poolitiksii hafuura isaa kan dhaqqabee gaafa haayiskuulii jirru barri suni bara 1992 akka lakkoofsa Itoophiyaatitti yeroo bosonni Baalee faa Gujii faa gubatu suni
wanni sun fincila barattootaa bakka bakkaatti kaasee ture. Nus ijoolleen nu biraa yuunivarsiitii galan jiru hangaafas kutaa 11. So gaafas irraa kaaneeti roorroon kun uummata keenya irratti hamaadha. So abaa'oo jalatti gurmoofnee abaa'oodhaanuu quba waliin qabnu garuu ofumaa gurmoofnee haa barbaadnu jennee haayiskuulitti gurmaa'uu jalqabnee jechuudha ijoollee wajjin. Wanni sun 2013 fincilli barattootaa yuunivarsiitii Finfinnee irraa ka'ellee turee jira. Oromiyaa keessa bakka bal'aatti rakkoo geechise. Barataa Simee Tarrafaan jedhamu kan Maqaleetti ajjeefame tokkollee jira. Sunis xiiqii nutti uumee isa wajjin wal qabatee gurmaa'ina sana tokko jajjabeessaatuma itti dhufne. 94 immoo yuunivarsiitii Finfinnee seenee gaafan dhufee yuunivarsiitii dhufuu ijoollee waan kana gugurmeessan achi jiru. Jannataan Haciisuu Alamaayyoo Garbaafaa namni jedhaman turanii jiru. Namni baay'eedha gaafas yaa namni garii nama biyya keessa waan jiruufu maqaa dhadha'uun gaarii miti. So ani bakka bu'aa barattoota fireeshii ta'eetiin koree dallaa keessatti ijaaramee akkasumatti keessa deemaa dhannee bara 1996 ammoo yeroo dhimma jijjiirama magaalaa Finfinneetiin wal qabatee Finfinneen Adaamaa dhaqxu gaafa jedhaman san achumatti gurmaa'ina keenyaan fincilli ka'ee fincila sanii wal qabatee hidhamnee achi booda immoo hidhaa ji'a tokko turree gaafa baanu ijoollee nama 42 ijaareetan mataa kiyyaan qabsoo adda bilisummaa Oromoo dabalamuuf fuudhee gara bahaa kana deemee ture. So wanni achi dhannee akka yaannetti hin taane achi booda gara hidhaa dhufnee akkanatti seennee jechuudha. Baay'ee gaarii. Maaliif murteessite adda bilisummaa Oromoo seenuu? Guyyaa sun wanni nuyi dhageeffannu sirbi jira. Sirba waan qabsoo Oromoo kana leellisan. Eebbisaa Addunyaa faan dhaggeeffannaa, Umar Suleemaan faan dhaggeeffannaa, Ilfinesh Qannoo faan dhaggeeffannaa. Wanni sun miira dargaggummaatiinis walitti dabalamee ammoo wanni qe'eetti arginus bilisummaan hin jiru. Akka fedhan deemuun, akka fedhan dubbachuun rakkina ture. Ijoolleen nuyi hiriyoonni nu yuunivarsiitiidhaa qabnus rakkina Oromoo irra jiru waan arganiif warri Finfinnee fa'aa dhaqanii keessa deemanii hidhaa Oromoo irra gahuu, ajjecha Oromoo irra gahuu, saamicha Oromoo irra gahuu kana warri nutti himan jiru. Addi bilisummaa Oromoo immoo roorroo kana falmaa jira. So qaama roorroo kana falmu ta'uutu nurra jireenya karaa kanaan murteessine jechuudha. Galatoomi Taayi. Mee egaa gaafa gara bahaa deemtu sanas hin hidhamtee hidhaatti baay'ee deddeebitee seenaa kee gabaabinaan BBC Afaan Oromoo bitootessa 2024 maxxansee nu dubbisiiseera. Yennaan dogoggoruu baadhee marsaa duraa akkuma bara 1996 hidhamtee akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuu kooti. Taanee 2011 yeroo lammaffaadhaaf irra deebitee hidhamtee marsaa sadaffaa erga OPDO seentee 2018 irra deebitee hidhamtee marsaa arfeessoo immoo erga biltsiginnaadhaan wal dhabdee ammas deebitee hidhamtee mana hidhaatti marsaa 4 deddeebitee immoo dogoggoreera jechuun kana caalaa jira. Lakkoofsi dura kaafte suni 96 suni fi 2001 suni akka lakkoofsa Itoophiyaati. Kun akka lakkoofsa Awurooppaati kakaafte 2018 2023. Kanan dura sii kaase kan
Yuunivarsiitii Finfinneetitti sababa magaalaa Finfinnee jijjiiramuu irraa ka'ee fincila gooneen ka ji'a tokko hidhamne jira. Isa wabiidhaan baaneet sanbooda kan nama gurmeessinee deemne hidhaan afran isa booda jechuudha. Suni akka shanaffaatti ilaaluu hin danda'ama. Magatiis guddaan qabu. 99 hidhaadha hoggaan bahee 7 hidhameen ture fincilli wayii yuunivarsiitii keessatti ka'e. Tuni waan amma lakkaa'amtuu miti. So afran suni akkasumatti qabame gaaruma. Tole. Baay'ee deddeebite jechuudhaafani mana hidhaatti manni hidhaa keessumatti haala biyya keenyaa keessatti wanta salphaa miti taayee waan beekamudha. Baraabaratti immoo tarii garagara ta'uu danda'a. Manni hidhaa biyya sanatti siif maali? Deddeebi'uu keerraan kan ka'e siif manni hidhaa waliif maali taayee? Namni jaalatee hidhamu hin jiru. Manni hidhaa bakka namni filatus miti. Keessattuu immoo manni hidhaa Itoophiyaa keessa jiru waan keessi isaa mijataatii miti. Mirgaan wal qabatee waanuma amma fedhii bu'uuratiin wal qabatee akka malee waan ulfaataadha. So nama baay'ee achi keessatti yaala dhabuudhaan maal ta'uudhaan nu biraa hiriyoonni keenya dhaanamuudhaan kan lubbuun darbe jira. Alamaayyoo Garbaa duratti siin jedhe 2098 akka Itoophiyaatitti akka Faranjiitti jijjiiruu hin dandeecha. Sireerra odoo ciisuu rasaasaan dhahamee achi immoo mana yaalaa dhaqee handhaame miila kana waan ta'eef du'ee hin beeknu achuma du'e. Gaaddisa Arbaasaa kan jedhamu injiinaringii waggaa 5ffaa 5 kiiloo ka ture numa biraa du'e. Ka duddaa cite reeba keessatti baay'ee jira. So kun hunduu achi keessatti hin laalta. Mana hidhaa afran kana keessa gaafa duraa dhaddacha 5ffaa jedhamutu ture. Dhaddacha 5ffaa kana nama Lu'uul Gabra Maariyaam jedhamu daanyaan gedduu. So keezii warra abaa'oo ta'ee isuman laala hunduma. Namni kun akkaataan inni dubbii itti laalu hin dhedheeressa. Ragaa malee sitti muru garuu keezii kee hin dheeressa. Yoo warri tikaa waggaa 10 si hidhuu barbaade beellamumaan waggaa 10 turte jechuudha. Ragaa sobaa nama qindeessuun hin turre. Beellamuma sit dheeressu gaafa haga tikisii murteesse fixxe bilisa siin jedhan. Waggaa 10 6 7 fixxe bahi siin jedhan. Jechuun bilisaa bahi siin jedhu. Garuu waggaa 10 hidhamuu jechuun amokkuroo waan jedhanii jira san wajjin wanni sun hidhaa waggaa 15. Gaafa jalqabaa santu ture jechuudha. Marsaa lammaffaa gaafan deebi'u ammoo maaltu ture? Argitee waan kanarratti peeperii eebbaa kanarratti hin barreessine. Nama waggaa 10 waggaa 5 waggaa 9 hidhanii bilisa hidhaniin kuni erga jiruun isaa badee booda erga hamileen isaa cabee booda ammoo ati bilisa jechuun maalinni qabeenyaallee hin kaffalamne beenyaatti dhiisiti tiraanispoortii ittiin galullee ani hin kennamne erga maatiin isaa faca'e ka jedhu kuni muuxannoo biyya biraatii wajjin wal qabsiisee waraqaa eebbaa kiyya achirratti hin barreesse. I don't know saniif haa ta'u saniif ta'uu haa dhabu gaafa lammata deebi'u maal godhanii adeemsi ariifataa ture. Adeemsa ariifataa kanarratti immoo maal godhanii nama si hin beekne ragaa qopheessanii warri tikaa waan siin himachuu barbaadan san itti himanii mana murtii dhufee sitti raga jechuudha namni si hin beekne. So amma sitti muranis
hammurteessu daanyaa miti. Ammas warrumti kaati. Qorannoo irratti namni Mogos Girmaa jedhamu isan na qorate Maakalawitti amantee amanuu baattee waggaa 10 sitti muramaa naan jedhe. Kissiin natti baname. Qoratu siin jedha. Qorataa poolisiin naan jedhama. Sitti faradameeraa? Sitti faradama bakka waggaa 10tu sitti faradamaa naan jedhe. Qorannoo irra jirra ganaa mana murtii himanni hin dhiyaanne. Achi ragaan takkaan jiru ragaan amansiisun turre ragaa nama sobaa tokkollee fidanii isallee deebinee chaalenji goonee akka amansiisaan tahin wanni hubatamaa ture. Haa ta'u waggaa 10 san natti mure manni murtii. Olanii yaddee natti mirkaneessa. Sabbariin dhaqee natti mirkaneessa. Maal jennaan waan badiin jiruuf odoon ta'in namni kun hagana hidhamuu qabaa jedhee waa warri murteesseef akkasitti. Wanni gaariin garuu maali? Gaafa san yoo ati balleessite jedhanii si shakkan si malee namni fira kee nagayyuu gaafatu hin jiru. Namuun tokko haateetitti namni bu'u hin jiru. Obboleessa keetitti namni bu'u hin jiru. Hiriyaa keetitti namni bu'u hin jiru. Namni akka fedhe dhufee si gaafata. Abbaa balleesse jedhanii yaadan san yookaan abbaa dhimma irraa qaban san qofarratti xiyyeeffannoon ture. Amma gaafa miilana 2023 yookaan immoo 2016 akka Itoophiyaa kana gaafa ni hidhamu maatii kiyya nama 28 akkaawuntii cufanii ji'a 8 rakkisan. Nama 28. Nama 28. Katakkaa anuu rakkoo akka hin qabne isaanuu beeku. Hannaan wal qabatee wanni irratti wal lollee wachi irratti booda laaluun akkuma jiru ta'ee jechuu kiyya. Qorannoon an qabamee 7 sadiitti dhume. Qorannoo waajjira poolisii. Namni kuni hannaa wajjin wal qabatee rakkoo keessa hin jiru, rakkoon itti hin jiru ka jedhu poolisiin fixa. Garuu immoo ji'a 8 guutuu uggurri mana baankii firoota kiyyaati irraa hin kaane jechuudha. Kana qofa miti. Agartee mana nama dhuunfaa yoo kireeffatte yoo xiqqaate ji'a 3 si kennan kiraa agaatiin mana biraa barbaaddatutti. Maatii kiyya daa'ima waggaa 3 dabalatee ani hidhamee guyyaa 3ffaatti mana ari'anii bineensa jala darban. Wanni kun murtii du'aatiin gargarii miti. Nama 6tti du'a murteessan anaaf du'a murteessan. Waan akkanaa kana bara Haile Sillaasee keessa ta'uu isaa hin beeku. Jechuun nama mana hidhaa maal ka jedhu gaafas jalqabe waan ta'eef biyya kanatti san duran turre. So wanni silaa fooyya'uu qabu sadarkaa kanatti deebi'ee hammaate jechuudha. Eksperiyeensuma kiyyarraa wanni kalaalu. Ammoo gaafa adda waa'ee sa'aatii 48 odoon guutiin mana murtii si dhiyeessu. Yeroo sadanuu dhiyaadhee jira. Har'a qabamee boru dhaqeera. Takka lama nan bulchine. Adeemsi mana murtii jallinni achi keessa jiru waan biraa ta'ee jechuudha. Piroosesii siraa heeran taa'e san hin kabaju. Kun ji'a 5 odoo mana murtiitiin wallan agarsiisiin ukkaamsee na kaa'e. Ammoo lafti fagaateetii miti. Manni murtii lidataadha. Ani Meeksikoo jira. Agartee? Firaan akka waliin garre.
hiriyaadhaan akka waliin garre, abukaatoodhaan akka waliin garre, ji'a 5 kana guutuu na ugguran. Kanaaf haalli mana hidhaa keessa jiru ka durirra ka ammaa baay'ee hammaataa akka ta'e kaasuu barbaadeeti jechuudha. Gaaffii dhumaa tokko taayee waa'ee mana hidhaa biratu hin darbin deddeebi'uu kee kanarraan kan ka'e keessumatti iyyuu haalota atamma kaaftu kanaa wajjiniin qabiinsa mana hidhaa keessa jiru miidhama namaa arguurraan namoota sitti dhiyaatan namoota beektu arguurraan jireenya kee irratti jijjiiramni inni fide jira jettee yaadda akkaataa itti addunyaa kana hubattu waa'ee qabsoo Oromoo waa'ee siyaasa biyya keenyaa akkaataa itti ilaaltu irratti deddeebiin mana hidhaa kun waan inni jijjiirama ilaalcha kee irratti fide jireenya kee irratti fide jira gaafa laaltu. Wanni bu'uuraa biyya kana keessatti dimokiraasiin dhugaa lafa qabatee mirgi namoomaa kabajamuudha qaba. Wanni sun akka dhufuuf immoo gatiin feetellee taatu kaffalamuudha qaba. Yoo san hin ta'in biyyi tun biyya hin taatu. Ilmi namaa kabaji isaa agartee namoonni jedhan kun foon isaati miti. Tokko kabaja isaati. Lammaffaan yaada isaati. So kabaji namaa sarbamee yaadni namaa ukkaamamee biyya akkanaa kana keessatti ijoollee horachuuf deemnaa ijoolleen keenyas ijoollee godhachuuf deemu. So biyya kana keessatti jijjiiramni bu'uuraa dhufuudha qaba. Ka jedhu ejjennoo akka qabattu si godha waan kana deebitee waggaa argitu. Nama qeessi irraa buqqa'een argitaa. Dirra namaa kan amma dhiyoo kana torchariin erga biltsiginnaan aangoo dhufee torchariin hin jiru. Kana sagalee ol fuunee dubbachuu dandeenyaa gaafa jedhan dhageenye ture. Garuu miilana gaafan achi seenee an personaalii waan duratti siin jedhe namaan akka waliin garre akka firan dubbifne waan maatii kiyya irratti alatti godhame wanni sunuu mataan isaa torchariidha. Fi ji'a 4 guutuu immoo kophaa kiyya mana keessa mana tokkicha keessa kophaa taa'uun jira. San bira darbee miidhaan qaamaa rukuttaa waan akkasii anarratti hin taane. Garuu nama nafti qunca'e argee jiran. Nama nafti qunca'e argee jira. Nama qeensi buqqa'e argee jira. Nama miilli cabe argee jira. Ammoo nama ajjeefame samaraatti odoo dabadabamuu nama miseensa hojjetaa insaa akka ture maqaa afaan nutiin nama shakkamee nama odoo rukutanuu ajjeefame. Ofiin agarree nan beeka nama akkasii akka jiru. So roorroon maakalaawiin silaa hin cufnaa achi keessatti yakka raawwatame namoomatu sarbame jedhame suni deebi'ee sandaran hammaatee Meeksikootti gasiqe malee gara Oromiyaa afaatti achi babal'ate malee wanni duubatti argitee bakka duraa sanirraa wanni fooyya'e akka hin jirre argee jira jechuu kiyya. So kana gaafa argitu biyya kamuu keessa yeroo ta'etti roorroon turee jira. So biyya mirgi namaa itti kabajamu, biyya walqixxummaan itti eegamu, biyya namuu seeraa gadi itti ta'ee fi seera duratti walqixa itti ta'e namuu qabsumaan ijaarate. Kanaafuu waan akkanaa kana hadhaa kana gaafa argitu wanni kun bakka ta'etti dhaabbatee sirni diriiruudha qabaa. Kanaaf immoo gatii kaffaluun gatiin ati kaffalaa turtes gatiin boru kaffaltus akka sirrii ta'e si amansiisa jechuudha. Galatoomi taa'e. Mee gara fuulduraatti tarkaanfannee waa'ee qabsoo qeerroo bara 2014 haga 2017 akka lakkoofsa Awurooppaatti turettan si ceesisa. Ati gaa 2016 keessa kan hidhaadhaa baate akka lakkoofsa Awurooppaatti yeroo hiikamtu qabsoon
qeerroo kuni bal'inaan Oromoo Protestis jedhamee kan beekamu sadarkaa olaanaa irra gaheetu jira yeroo sana yoon dogoggoruu baadhe. Gaafa hidhaadhaa baatee kana argitu miirri kee akkam ture? Maaltu sitti dhaga'ame yaadattaa? Nan yaadadha. San dura gaafa dubbiin kun jalqabu Zuwaayee turre baatuu jedhan kana mana hidhaa federaalaa achi jira. Jedduutti sosochiin siyaasaa qabbanaa'ee ture. Qabbanaa'ee ture. Deebi'ee gaafa maaster pilaaniin akka Itoophiyaatti 2006 waan akkanaa kana akkam akka ta'uun beeku deebi'ee gaafas xinnoo dhoo'e immoo innis maaster pilaanii dhiisni ennaan deebi'ee qabbanaa'ee obbo Baqqalaa Garbaa wajjin turre gaafas achi ina haasofna waan qabsoo kana. Qabsoon karaa nagayaa kun jabaachuu qabaa jedhan isaanis obbo Baqqalaani. Anis qalbiin kiyya garas dhufee jira. Wanni yaa'u duraan sitti wanni tokko tokko jira. Akka yaannetti karaan hin lollenne suni baay'ee nun oofne. So qabsoo karaa nagaa kanarratti sirriitti ijaaramuun barbaachisaadha ka jedhu walaasa'aa turre. Kanuma keessa qabsoon qeerroo kun oduma nuyi baatuu jirru jalqabee waan sodaachisaa waan lafa sossoosu ta'uu argina. Sun gama tokkoon gammachuudha, gama tokkoon hamileedha, gama tokkoon immoo yaaddoo natti uume baay'ee. Wanni hamilee ta'e maalinni dargaggeessi Oromoo sodaa injifatee tokkummaa isaa jabeeffatee sadarkaa sanitti harka duwwaa qawwee dura dhaabbachuun waan ajaa'iba ture suni hamilee sitti ta'a. Ammoo humni sadarkaa sanitti siyaasa kana gurmaa'ee injifannoodhaan gahu jiramoo hin jiruu an jedhu immoo yaaddoo ture jechuudha. Gaafani hidhaadhaa bahu yaa hiriyoonni baay'ee ture milkeessa sanfaan hidhaattis na hordofaa turanii yuunivarsiitii Finfinneetti wal barreessaaniini namoonni akka Kabbadee Deessisaa fa'aa Haayiloo Addunyaa fa'aas namoonni baay'een jira hiriyoonni. Gaafan bahe baga si galchee gaafa namni dhufu wanni ani haasa'u ture maalinni qabsoon kun akkamiin milkaa'aa ka jedhu yaada kaasatti turre. Ani haa xiqqatu waa guddatu wanni gurmaa'ina qabu OPDO kana wayyaan irraa fottoksinee qabsoo Oromootitti yoo daballe malee fuuldura deemuu hin dandeenyu ka jedhu yaadan fide. Yaanni suni yeroo sunitti nama baay'ee jechuun abdiinqas jira. Namni gariin abdii kutattee ka jedhus jira. Akkasii miti. Eega qabsoonni injifatuu qabna. Injifatuun immoo gurmaa'ina barbaachisa. Gurmaa'inni lafa qabate immoo ka milishaa lafaa qabu, ka caasaa bulchiinsaa lafaa qabu, ka inni nuu roorrifamaa jiru itti tolaan jiru nama innis so jara kana hamilee itti goonee akkamitti fottoksina ka jedhu yaada kana kaasaa turre. Uduma yaada kana kaasnu ganna keessa hagayyaa natti fakkaate Lammaa fi Warqinaan Muktaarii fi Asteer karaarraa qabanii fuulduratti as bahanii wanni sun dhufe. So qabsoo qeerroo gaafasii suni argitee dur namoota muraasa taaneet sanuu dhokanneet waa jajaaraa turre ganda keessa dhokannee warra keenyattuu ni himnu baay'ee warra keenyattuu ni himnu warra keenyas waan akkanaan godhina nuun jedhu san keessa ture. Amma ajandaan sun ajandaa nama hundaa ta'ee ka haadhaa ta'ee ka abbaa ta'ee ka ilmaa ta'ee jaartiin ulee qabattee
dargaggeessa wajjin baatee gaafa sirbitu gaafa waan kana viidiyoodhaan argitu gaafa namni qawwee sodaachuu didee adda kennee fuuldura dhaabbatu gaafa kana laaltu wanni sun argitee oolee bulee qabsoon dur qabsiifame sun ititee sadarkaa sanitti onnee dhaluusaa argita. Akkuma siin jedhe immoo gama tokkoon yaaddoon gaafasuu turee jira jechuudha. Yaa milkeessa afaan hin beeku walii wajjin clearly irratti haasofne waan kana. Akkasi. Galatoomi taayee waa'ee OPDOtti nan deebi'a akkatitti OPDOtti seentee sin gaafadha. Erga baateeti gaa yeroo itti qabsoon qeerroo sadarkaa kanarra ga'e hirmaannaa gooteeti. Hirmaannaa godhee jira. Hirmaannaan ani godhe hirmaannaa yaadaati. Yaa bahee wajjin harka maradhee hin dhaabbanne garuu Feesbuukii nan banadhee Feesbuukii tokko yaa akkuma 2011 nurraa cufanii sun yaa seenaa mataasaa qaba. Feesbuukii kanarratti yaada barreessan ture. Yaadni kun maali? Qabsoon Oromoo alaa keessaa ititu akka qabu. Wanni keessattuu waan amma kun abaluu ergamtuudha, abaluu maalii an jedhu kana haa dhiifnu. Duulli tokko lammaan irratti fa'aa akkuma lammaan gooftaan keenya uummata jedheen wanni jalqabe jira. Wanni kun hin ta'u. Bakki inni dhaabbatee dubbataa jiru kun diina jalaa. Silaa namni yoo gootummaan kennamuu irra jiraate nama kanaafi. Namni gaafa amma Keeniyaa gabbahee akkasitti promoot godhamuu hin qabu. So as dhaabbatee namni akka lolu onnisiisuun bira dhaabbachuun hin barbaachisa malee waan akkanaa godhuun hin barbaachisu ka jedhu waan akkanaa walii wajjin tiimii taanee 2009 irraa qabnee agaa wanni injifannoon deebi'ee butame kun haga inni dhufutti hojjechaa turre OBN kanallee bilisoomsaa jennee akkaataa keessa deemnee lammaadhaan erga wal arganne booda kun haa ta'u kun hin ta'in jennee akkaataa itti haasa'aa turre ofii keenyas baanee ifatti OPDO'n wayyaanee diduu qaba. Maaliif miliyoona uummata miseensa miliyoona 4 baattanii akkamitti nama miseensa 300,000 qofa qabu wajjin maal taataniiti? Isin leencaa bar akkamitti adurreen isinitti roorrisa innee akkasitti barreessaa akkasitti dubbachaa ture. Naa wanni sun effektiis uumee jira. So dargaggeessis waan poolisiif milishaa wal qabatus waan akkanaa kana sadarkaa sanitti namni qeerraa qabee akka tokkoomuu waan humni keenya danda'ee waan qalbiin keenya yaade akka namni hamilee horatu hojjechaa turre jechuudha. Baay'ee gaarii. Mee gama keessa gaafadha taayee namni garaagaraa gama adda addaa fida waa'ee milkaa'ina qabsoo sanaa irratti. Sadarkaa inni itti milkaa'ee fi hammam akka inni milkaa'ee jechuudha. Yoo galma qabsoo Oromoo ilaalle wanta kan biraadha. Garuu sirna tokko buqqiseera sochiinsu akka namni hundumtuu beeku namni qabsoon qeerroodhaa sirna hin buqqisne jedhu waan jiru natti hin fakkaatu. Buqqiseera. Akkamittiin danda'ame sun maa inni gammatti qabdu? Isa yeroo siin jedha. Agartee dubbii ijoon irraa baratamuu qabu kana jedhee nama nan. Wanni irraa baratamuu qabu. Sirni gaafas jiru suni ani keessa yaa rakkina inni namarraan gahus haga inni jabaatus security'n isaa hagam akka jabaatu sirni diinagdee isaa hagam akka gahu baay'een quba qabaa. Akka malee jabaa ture. Garuu immoo sirna akkasitti waggaa 27 guutuu lafatti hidda gadi fageeffate san qabsoon qeerroo buqqisee jira. Kana namni hin buqqifnee jedhu hin jiru. Namni bilisoomne ka jedhes kanarraa ka'eeti.
dhuguma wanni sun buqqa'eera. Akkamitti kun ta'ee gaafa jettu wanni afran tokko laalamuu irra jira. Tokkoffaan maalinni hayyoonni Oromoo ka duraan bitaa mirgaa deemaa turanii bakka tokko dhufanii afaan tokko dubbatan. Hayyoonni Oromoo gaafas. Wanni kuni uummataaf hamileedha baay'ee. Waan kana beekuun gaariidha. Abaa'oo hin jenne, kafaa'oo hin jenne, maal hin jenne namni hayyuu ta'e keessattuu warri ala jiru garaagarummaa itti dhiisanii waan intarestii Oromooti irratti, intarestii uummataati irratti tokkummaadhaan afaan tokkoon harka wal qabatanii waliin dubbatan. Tokko isa. Lammaffaan ammoo yaanni hayyoonni ijaaramanii kaasan kuni chaanaalii ittiin uummata dhaqqabu qabu. OMN miidiyaan jedhamu sun sooshaal miidiyaan Facebook maal dabalatee wajjin jiru akkuma jiru ta'e basically uummata keenya mana manatti rakkina Oromoo irra gahaa jiru. Fedhii Oromoon qabu. Fi qabsoo Oromoon gochaa jiru. Namuu qe'ee taa'ee akka arguu danda'utti chaanaaliin sun argisiisee jira. Sadaffaa dargaggeessi Oromoo yaa keessatti dargaggeessi uummanni Oromoo immoo hanala jiru san keessa jirus hayyoota isaa dhagahee ergama hayyuun kennu ergama qajeelfama achirraa dhufu dhaggeeffatee tokkummaa akka sibiilaa kan waraanni fedhe dhaamsuu hin dandeenye tokkummaa san tolfate. Cinaaksanii aga beegitti moyaala irraa aga kamiseetti qarqara hundaa Oromoon afaan tokko dubbate. Kiristaana hin jenne, Islaama hin jenne, waaqeffataa hin jenne, gosaan wal hin qoodne. San ammoo garuu eessaa dhufe ofii hin dhufne jechuudha. Kallattii hayyoonni kennaniin. Ofii tokko ta'anii fakkeenya ta'anitti uummataaf fakkeenya san uumanii sadaffaa irratti tokkummaa kana jechuudha ijoon dubbii. Afraffaan ammoo maalinni Oromoon dhugaa isaa kana qabatee obboleewwan isaa wajjin hiriira tolfate. Argitee walitti bu'iinsa dalgaa akka uumamu yeroo adda addaa yaalamaa ture. Sidaamaan akka achumatti wal loltuu, Amaaraan akka wal loltuu, Sumaaleen akka wal lolamuu, wanni goggodhame keessattuu Sumaalee fi Amaaraa wajjin Oromoon keessattuu gara dhumaa sanirra rakkoon akka ka'uu yaalii guddaatu godhame. Waan argamu sani waan mul'atu waan hamaa sani. Haa ta'u garuu kallattiin hayyoonni kennanis kallattiin hoggansi asii viidiyoo fa'aa biraayis dhufee Lammaa pirezidaantii Lammaa fa'aa biraayis dhufee wanni nus wajjin haasa'aa turre kun kanaa fi kun kanaaf jennee waliin haasofne wanni ijoon yaa borusiif taanis Lammaarraa himuu ani danda'u Lammaan nama dhaggeeffataa waan dhimma Oromooti irratti morma kenne yoo hin kennu. Waan nuyi gaafas beeknu jechuudha. So waan itti man amanee ennaan ilma raawwata. So walii wajjin haasofnee waan tolchine baay'ee qabna. So Oromoo wajjin, ollaa wajjin, obboleewwan wajjin qabsoon Oromoo tumsa horachuun immoo warra silaa jedduudha cuucu sun bakka itti dhiphise jechuudha. So milkaa'inni suni dhimmoota kana afran qabateet fuulduratti bahee injifannoon sun galma yaadameen dhaqqabnee hedduutti hin butamee sun waan biraati. Garuu waan nan godha jedhe san hoggas godhee jira jechuudha. Humna silaa gatisa qabee jiru san ofirraa buqqisee jira. Nufna isa waa'ee butamuu qabsoo Oromootti gaaffii xumuraa tokkoon si gaafadha utuu waan kana keessaa hin bahin.
Egaa yeroo sana ati hirmaannaan kee guddaan akkuma atu jettee sooshaal miidiyaadhaan haa ta'u malee biyya keessa turte. Biyya keessa duwwaa jiraachuu miti OPDOdhaanii hooggansa olaanaadhaan quba ol qabdaa. Keessaaf alaan waan jiru hin beektaa jechuu kooti. Hirmaannaa OPDOtiif qabsoo sana keessatti maal kennitaa taa'e? Dhugaa dubbachuudhaaf amma nami gariin waan suni ka xinneessu jiru. An akka kiyyatti utubaa milkaa'inaa amma afran duraan keenya san keessatti bakka guddaa qaba jedhee yaada. Maaliif bakka guddaa qaba? Keessattuu argitee duubarraa'uu hanqinuma fedhe haa qabaatu OPDO'n gaafa namni afaan Oromootiin barachaa dhufe dhaloota qubee wanni jedhamu kuni namni biraa achi hin jiru, kafaa'oon barsiisaa hin jiru, abaahoon barsiisaa hin jiru. Namni waan kana godhu waanuma fedhe hanqinuma fedhe wajjinuu namni waan kana hojjetaa ture OPDOdha. Ijoolleen Oromoo kaarikulamii wal fakkaattu qarqara haga qarqaraatitti ka Booranaa argite gaafa 91 namni afaaniin sadarkaa wal dhaga'uu hin dandeenye irra ga'ee ture beek. So hanqina fedhe haa qabaatu achi keessatti tokkummaan kunuu jalaa akka ititu. Namni psychological makeup walitti dhiyaatu akka qabaatu gochuu keessatti wanni bu'uura buuse jira. Sanii ol garuu gaafa Lammaa fi Warqinaan hooggansa fudhatanirraa qabee wanni Lammaan kallattiin gubbaa irraa kenne milishoota 230 leenjise gaafasi. Kallattiin leenjisa waan sanii kennameefi isin wabii nageenyaaf bilisummaa uummataati malee warra uummatatti roorrisuu miti. So qeerroon tuqinaa jedhu jara kanaan. Poolisiin Oromiyaa akkatu argitee warra uummatatti roorrisutti sadarkaa itti tokkosee hin beekama jechuudha gara uummataa godhu. Wanni kuni odoo gubbaarraa mataarraa qajeelfamni hin kennamini wanni kun hin ta'u. Hin ta'u. OPDO'n odoo waan san hin doorsin godhini keessattuu dhufaatii Lammaatii booda odoo wanni sun hin ta'ini milishaan uummata qe'ee keessa qabee ari'ee aniisisu san ajjeesus hin dhabamu. Gaafas booda garuu wanni silaa harka gadi dheereffatee haga gandaatitti caasaa diriirfatee abbaa fedhe dhaqee achii fuudhu suni hin dhaabata. So qabsoon qeerroon achiin booda godhu argite kallattii tokkotti ta'e jechuudha. Qe'ee keessa poolisii ofirraa sodaachuun maal jechuun hin hafe jechuudha. Odeeffannoo walii kennuun maal jechuun hin hafe jechuudha. Warruma ala jiruufillee odeeffannoo tokko tokko namni baasaa ture OPDO'ma keessa warra jiru. Waan kana haaluun hin ta'u. Ammoo ka butamuu qabsoo Oromoo murni xiqqaan maafiyaan dhufe bute ka wanni harkaa butame OPDO harkaayis baay'isuu. Oromoo harkaa qofa miti. OPDO'ma wannoo ta'e harkaa'uu butamee murni kaleessa security faa ta'ee maal godhee nama rukuchiisaa, nama tumsiisaa, nama hiisisaa ture fuudhee dhufee butee warra naatoo uummataa qabu kaan ari'ee baasee kaan ammoo achumatti moggeesse. Sun akkamitti ta'ee maaliin hin jedhu booda laaluu hin dandeenya. Naanna'ee amma waan OPDO'n godhe suni OPDO'n homaa hin goone warri jedhu anatti namni yaadni isaa kabajamaa ta'e OPDO'n qabsoo Oromoo keessatti qooda qaba. Qoonni sun xiqqaa miti jedhee nama naan. Galatoomi akkan si hubadhetti namni hundumtuu qooda mataasaa qaba. OPDO'nis qooda mataasaa qaba. Amma warri achi booddana keessumatti of tuulummaa guddaadhaan dubbatan tokko tokko jiru. Hunduma isaayyuu nutu jalqabaa amma dhumaatti raawwate kan jedhu. Kaan immoo tasumayyuu qooda hin qabanii warra OPDO kan jedhutu jira. Gidduu kana jira qoonni OPDO jette yoon si hubadheera ta'e miti taa'ii. Dubbiin akkana laali OPDO'n gaafa dura tolfamu
Oromoodhaaf haa ta'uu jedhameen taane. Oromoon maal rakkatee ammoo maal barbaada ka jedhu namni yaadee ijaare hin jiru. TPLF'n ofiif tolfate. Gaafa dura dhufu suni warra qabsaa'e irratti miidhaa geessisu gurguddaa qaba. Nama hiisise warra, kan nama ajjeesise warra, kan nama saamsise warra, kana namni haalu hin jiru. Garuu deemsa dheeraa dhufne kana keessatti qubee ka tolche isaanii miti abbaan biraa tolchee gaafa fide isa lafatti qabsiisuun isaanii incidentally itti yaadamee odoon ta'in incidentally wanni silaa yaaduma godhame sun oolee bulee ka isaan tolchan sun oolee bulee waan dhale qaba. Gara dhumaa kana immoo OPDO'n ofiifuu hooggansa gaafa jijjiirate irraa qabee lakkii jedhee ajaja didee jira. Ajaja diduun sun immoo qabsoo qe'ee keessaa OSN'if aguuggii uwwisa kennee jira. Ka jedhu jechuudha. Akkas malee nu qofaa namni biraan jiru kan jedhu suni kijiba. Ammoo jarri homaa keessaan qaban jechuunis sirriin ta'u jechuudha. Baay'ee gaarii. Amma gara siyaasa OPDO'tii fi hundeeffama biltsiginnaattan si dabarsa. Achirrattan hirmaannaa keessi gaafadha taa'ee. Muuziqaa ce'umsaa.